Tajiran keessa maqaa keetu nama rara jaallatamaadhafi Yesuus tola harara Maqoota jiran keessa maqaa keetu nama rara jaallatamaadhafi Yesuus tola harara Kan isa dhaabne humna Waaqayyo gooftaan maccaa luboota warra isa tuffatanii ilmi abbaa isaatiif hojjetaanis isa hojjechiifatu ulfina hin kennaa egaa ergan abbaa ta'e ulfinni anaaf ta'u meerree ergan isa hojjechiifatu ta'es sodaatamuun anaaf ta'u meerree isin garuu attamitti si tuffanne jettanii gaafattu isin kennaa midhaanii isa xuraa'aa iddoo aarsaa koo irratti hin dhiyeessitu garuu karma keessaa immoo attamitti si xureessine jettanii gaafattu dabaltaniis iddoon itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan waa'een baasuun jettu horii jaamaa aarsaadhaaf yommuu dhiyeessitan kun waanta gadheedha mitiiree horii naafa yookiis dhukkubsataa aarsaadhaaf yommuu dhiyeessitan kunis waanta gadheedha mitiiree mee waanta akkasii isa isin bulchuuf dhiyeessaa kaa inni dhuguma isinitti gammadaare jaallatees isin harkaan fudhataare jedha Waaqayyo gooftaa maccaatu kana dubbate Waaqayyo gooftaan maccaa isin harka keessaniif wanta akkasii ana Waaqayyoof otoo aarsaa dhiyeessitanii yoo harka ani isinitti araaramu ana kadhattan ani isiniif nan dhaga'aare ani isin hin jaalladhu aarsaa isin anaaf dhiyeessitanis isin harkaa hin fudhadhu waanan ta'eef akka isin iddoo aarsaa koo irratti akkasumaan abidda hin qabsiifnetti maaloo namni isin keessaa balbala mana qulqullummaa koo cufu utuu jiraate jedheetti muka gooftaa ammas akka dubbattu si kadhana jaalala kee fedhi foonii dhiigaan dubbatame ati dubbattee otoo hojiin hojjetin dubbiin tokko akka lafa buune sagalee makeetu dubbata dubbii kanaan akka hojjetamnuuf nu gargaare maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Ilaa lafuma kaleessa kaafneeti waa'ee of tuulmaa irratti waa'ee Waaqayyoof ulfina kennuu irratti kan nuun kaleessa dhaabne isaa xinnoo ishee gara gudunfaatti finnee kan guyyaa har'aa itti fufnee geessanii dubbiin kun kan inni jedhu macaafa raajicha Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kaasee dubbisa jalqabaa kaaftanii gooftaanaan jettu abbaanaan jettu gooftoliin ulfina qabu abboonni kabaja qabu ani abbaa ergan ta'ee meerree ulfinni koo gooftaan ergan ta'ee ulfinni anaaf malu meerree jedha dubbiin kun sirriitti dhaggeeffadhaa kun dubbii ajaa'ibaati Waaqayyo isiniin jedheera kaleessa ulfina isaa irratti naman dhiisu Waaqayyo ulfina isaa irratti naman dhiisu kanaaf namni Waaqayyo wajjin jiraachuu barbaadu waa'ee bara biyya lafaa kana keessatti cimamanii tajaajiluu yoo dhiisaati mootummaa Waaqayyootti iyyuu galuudhaaf jireenya bara baraa keessaa yoo qooda qabaachuudhaaf namni karoora qabu yoo jiraate dirqama guddaa tokkotu irra jira innis maalidha karaa hundumaan Waaqayyoo duratti gadi of deebisuudha Waaqayyo ka'e ani gooftaadhaa abbaadhaa garuu kabaja abbummaan dhabee akka jedhu hundaa'u mootii isin bulchoota caalaa kabajuu dubbiin kun gooftolii keessan ana caalaa kabajuu warra boon uffatanii kanaaf waan fedha garaa keessanii immoo of gammachiisuudhaaf gaaficha mishiinaroota keenyatti dubbadha kanaaf immoo fedha garaa keessan guutuudhaaf waan adda addaa iddoo haasaawwatti fiddu kanaaf nama dhabee Waaqayyo nama tabee nama tajaajilu innaa dhaqe nama immoo kaartii naannoo mana hundaatti lakkee nama tabii barbaada nama kennaa kennu innaa dhaqe yoo akka Israa'el maallaa agarsiisu hundumtuu jaba baasaa dheedhaa dubbiin ijaan gallee asiis eessan nama tabii barbaadde nama dhabeedha Waaqayyo yaa namoota Waaqayyo akka Waaqayyooti warra hin jettan gooftaan hiyyuma namaa malee maal hin qabaye maal gurraa miti
lakki namatti miidhagdu namatti hin badiddoon aarsaa koye maaloo namatti miidhagdee siin taana maalan siin ta'u amma wanti barbaaddu keessaa raajichi milkiyaan nama wannabe attam namuma balbala mana koonaa cufuun dhabe ollituu jara kanaa hin jibbe warra waaqayyoon hin sodaanne keessatti sagalee akkasiin dhaga'amu dhageessu gooftaan nu jaallata anaaf isinii nu jaallata ulfina isaa keessa dhugachuu waan barbaaduuf dubbii kana dubbata mee ameen jedha etuu namma bulchiinsa lafaarraa hojjedha ta'ee uffata walgahii waamee akka tasaa walgahii kana waamee namoonni dhuftanii waldaa galata waaqayyoo keessa waaqeffataa turtan akka faranjiin abannii 500 laattu utuun kaara 200 kenna ta'ee gooftaan warra jaallatu gaggee onni tuutuma kee jibbe mana koo kayya waliin jedhaa dhumera alakkeedu iddoo nama dubbise kana ani isin jaalladhu aarsaa keessan isin jaalladhu akkanni ma dubbatu waaqayyo maaliif jennaan na caalaa nama kabajju maaliif jennaan na caalaa fedha keessan kabajju kanaaf namuma mana sitti naa cufuun dhabe oluma galuu kee jibbisiin jedha waaqayyo gooftaan macaasii waaqayyo maal siin jedha walii jira waaqayyoon hin ulfeessatu taanaan jedha aarsaa kee tajaajila waaqa karaa lafa lafaa gilgaliyaa dizzardale weegiloopa aarsaa waaqayyo onnee keessaa dhuga onneen dhiyeessinaan qaamaan dhiyeessuu salphaadha afaaniin dhiyeessuu salphaadha qabeenya keessanii waaqeffadhaa kennaa keessan kennaa ol kaanee faarfannu waan tokko lafa kanatti nafu baraa ol gala meeqa akka fudhataa jiru waaqayyo sanatu beeka ijoolleen babbaqaqanii amma qoonqoon mormata tarsa'utti kan addisuu kan alamuu moqonnoon kan abbabee kan isintu qumbee kan jedhanii 10 jijjiiru amma sa'aticha deeqaa wayitti kan fudhatu waaqan beeka warri lallabnan akkuma kana mallufu gattan rukunna gooftaan aarsaa urgeeffachuu garaa keessaa jalqaban jedhe iji waaqayyoo garaa keessa argaa viidiyoo waaqayyoo keessa garaa argaa sodaan waaqayyoo jiraas keessa waliin jedha dubbadhaa sodaan waaqayyoo si keessa jiraa waliin jedha waaqayyoo akkatiis ulfina isaaf laattu barbaada waliin jedha jedha ammas dabalaati waaqayyoo karaa kee ulfina argachuu barbaada waliin jedha waaqayyoodha sirratti moo barbaada waliin jedha aarsaan kee akka hundaa'u barbaada waliin jedha aarsaan garaa keessaa jalqaba waliin jedha dabalaati aarsaan garaa keessaa jalqabadha aarsaan urgaa'u garaa keessaa dhufeedha haalleluuyaa Bel bakka waaqayyoo akka wanta kennaa iddoo aarsaa kaa'ame akka nama aarsaa waaqayyoof dhiyaatatti gooftaaf hin adda ba'uu barbaada irraa kaasa namni dhorka isaa ola kaasu waaqayyootti urgaa'uun barbaada kan jettan harka keessan ol kaasaa namoonni akkasii dhugumaa kun harka keessan kana gammanuu bal'isaa ammoo ganaa barreessuutti dabarra garaa cabaaf hafuura gatteebi'aadhaan dubbadhaa gooftaa duratti yaa abbaa koo jedhaa mana kee ol lixuun koo jedhaa kan mana kee xureessu utuu hin taaneedha kan si gammachiisu haa ta'uudha har'aa kaasee jedha narratti mootaa ulfinan sii kennaa ofii koo caalaa mootota lafarraa caalaa saba lafarraa caalaa qabeenya caalaa seexana caalaa horii caalaa tajaajila caalaa waltajjii caalaa waan hundumaa caalaa jedha guddisaati ulfinan sii kenneedha ulfinni koo gadheedha ulfinni kee olidha ameen jedhame Yohaannis ergamaa gooftaan dura deemudha gooftaan akkas isiniin jedhe gooftaan leenca akkasiin jedhe ergamaa karaa siisaa qusi duran erga'e ni ameen jedhe wanta isiin ta'u ergaa'uun sabi kun warri ergaa'uun naadaa ergamaan na dura bu'attan ameen jedha ergamaan gooftaa karaa siisaa ameen jedha kanaga hintumtan achittuu nama ama Yohaannis otuu argee dhiigi namaa dhangala'u mana dhageessatti ameen jettua ergamaan gooftaa karaa siisaa kan jedhu wallatti kolma bishaan
Masge Amerika terkama Mikael karasi dozerin terkama kam Mikael kan Gabriel sih betul sih. Yohanes garu Waaqayyo karasa. Isi terkama tu sendiri terbaik nangkam badanya ninjat. Yohanes garu Waaqayyo dura terbaik karasa. Ilmu Waaqayyo dura terbaik karasa Yohanes. Ilmu lubati sanyi lubati sahaja Garu lafa ona keessa damma holqa keessa nyaatee jiraata. Maango dhubbee himaalle sanyii lubaati bara lubootaa qalbii aarsaa dhiyaatu dhiiga isaa kenna marraan kanarra foonni isaa guutummaan guutuutti mana lubaatti gala. Sa'aatiin itti afur akka qeerransaa tajjatee foon cuffatee jiraachuu danda'a ture. Ndaa'u ijoolleen eelii hamma inni bishaan tuttuun eeganiidha. Hamma ganaa dhiigi aarsaa dhiyaatu tuttuun eegan foon isaa dabalatee fuudhanii cuffatu waan ta'eef waan yoo eegame. Yohanes cuman kundalatu seerri sun yoo jabaate malee sanaan gadi hin taane. Ndaa'u Kiristoos dhufaara waan ta'eef foonni ulfina Waaqayyoo biyya lafaatti deebi'uu jalqabeera ture yeroo san. Mana cooman murama inni holqa keessaa damma kanniisaa damma bookee funaana ture. Hin argika. Kanaaf gabii lafa onaa safaree booftaan ergamaa si dura darbe atuuna dura deemte. Sana keessan naqan baay'ee naan galle baay'ee ulfaataadha wanti kun. Namni foon uffatee akkamitti Waaqayyoof karaa saala. Hande namni foon uffatu akkamitti Waaqayyoon dura deema. Gurraan dhaga'u koo hin mallu nama guutuu ulfina Waaqayyoo barbaadnee dibata barbaadna. Amma tuunni ka'ee dhufee baqnee lafa lolaanii gurrumaan waa'ee isaa dhaga'uuf illee ga'umsa hin qabnu. Nuun kan nuyi beennu of kabajuu. Nuun kan nuyi beennu ulfina Waaqayyoo gadi buusuu dhugaa beennanu. Nuun kan nuyi beennu kanuma. Namni teessi tokko ittiin eetu argame karaanaa bantaa'edhaan gooftaan namaan karaanaa bantaa'edhaan obbiroon si ergee ati waa'ee ergamaa beenyetta ergamaa si dura bu'annaan beenyettu si ergamaan isin duraa bu'ammayyuu amma humna isaatti kamaal godhure jannumti tokko kan ulfinni Waaqayyoo mo'etu dana keessa argame immoo gooftaa duraa adeema. Gooftaa dura adeema dukkana biyya lafaa jissaa biyya lafaa takkaa keessatti dhugaan ba'an. Yeroo jalqabaaf lafa kanarratti mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera qalbiin dirra dhaa'ee mishineeriin tokkichi biyya lafaatti argame Yohaannis. Tokko Yesuus Kiristoos dura. Tokko jedhee. Isayyuu gaafa tajaajilu mana mootii dhaqee ati jalloodha haala manaa poleessa kee fuute mootiidhaan. Isiyyoo namni keenya yoo ifatanis yoo waan wangeelli jedhu waan maleessa koo biqilaatu jira. Abbaan keenya addisuun deessaa fuudheen dhufadheen ariifadhee dhufuudhaan irraanfadhe. Abbaan keenya yeroo hundumaa akka nu tajaajilu nuu kadhataa guddate. Innaan kanaaf yeroo hundumaa Isaayyaas 43 qafaarfannaa 121 ansi wajjinan jira ansi duran bu'aa. Yeroo hundumaa kana nu dubbise nuu kadhata abbaan keenya. Nanggap tokko jaarsi kadhachuun macaafa dhaalaa yeroo biqilaan abba bakkeessa nuu barbaadaa jirtu isa kana. Jaarsi na beeka waliin taa'anii sagaggaarii keessa nuu barbaadaa jirtu. Isin yoo sagaggaarii isinitti mammalee hin dhageessan akka itti immoo ulfinni Waaqayyoo hin jiru. Nama mana koo cufunsi keessaa gaafadha gooftaan. Cufaa naafa taa'u gatii isin xureessitan jedhe. Guyyaa meeqa xureessite mana Waaqayyoo waliin jedhama. Dubbadhaa. Xureessuu dhufte moo qullaa'uu dhufte waliin jedha. Waaqayyo nama mana sitti cufuun kaafadha siin jedhaa irra waliin jedha. Durbadde waliin jedha. Dur salphatteedha. Dabbira Waaqayyotti kufi waliin jedha. Jali kolfine maal kolfaa? Waaqayyo si haa eebbifamee jedhe. Waaqayyo gooftaan ulfina isaa irratti gara jabbeessa. Cubbuun hin dhiifamne jira. Cubbuun hin dhiifamne jira. Sebulan ni bamne macaafa qulqulluu keessa jira. Yesuus gooftaan dubbateera. Gooftaan Yesuus dubbateera. Ilma Waaqayyoo fuudhanii warri fannisan fannoora taa'ee kadhateeraaf hafuura jireenya namaaf kennu kan arrabsu dhiiga ittiin qullaa'e dhiiga qulqulluu sanatti miilla kan haxaatu ulfina Waaqayyoo kan arrabsu miilla kan itti haxaatuu fi dha'icha bara baraatti taa'e. Kanaaf Waaqayyoo ulfina isaa irratti nama anniisu. Ameen jedhaa. Mesiistiin isaa keessa galaa erga dhuftanii qansiraa dhiiftanii waan hojii adda addaa dhiiftanii warri miindaa dhiiftanii warri suuqii dhiiftanii erga dhuftanii duumessa isaa keessa galaa tiyoon isaallee dhagaa
gooftaan dhufee laphee keessa ilaalee Yesus gooftaan ikkoo waan goliin boolla qabu simbirroonni mannee qabu ani iddoon itti mataa koo hirkifadhu hin qabu jedhe jechuun ta'i baaba ta